السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوجنتوتا في دعوتوتا كان أكتب جرجرتو سيدين جتشا. أنا فرانكي ويك وقت سيدو فرانكي أجايبا. نجاتو خلاص كالكلا تليفون رجفتي مالي رجفتي وانجلو ولا بيك أبداني يمكن موسيلا وياكياتي كتير تجري هذا الرئيسة قافت لها معلومات نوال انتراس نينجا نبي بلافي شير لايك سبسكرايب كتير لنا معلومات نوال انتراس نينجا بالبلافي جرا نوال انترا. الو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكم نقامي والله الحمد لله أنا كمت نجير قال ربي الحمد لله كمي دلقا ما رفقات والله الحمد لله نبير اللي بريد لا كسين جدو جمالي في البلتير تاتي أرى أيه بريد أنا بيتا كليس قال سافات كليس ودي ناس ونيت رؤية تبغى مو يرواني ده بسبب تنبر بلو بيزي جدا كتلي سورة بلو تينا ساجر تاني alka keessa gara sa'aatii sagalina fakkaatee deebisee ittiin bilbilee fi jedhu narraa kaasee nama aara qabnatti fakkaate amma akkamii haliima bilbilta jedheetiin yoo gaafadhu yoo jechuun waan haasoo ibaa yoo qabaatteetiin hin jette haasee yookaan waan ibaa natti haasee malee jedhee telefoon irra cufate jechumaani osoo waa takka naan hin jedheni kanaaf nama aara qabu fakkaata maal natti aaree silaa situ guyyaa nafatile wal naasofne jirra situ waa'ee kiyyetti haasa'e moo maali wala telefoon irra cufatee fi wadhabbii qabdamoo maal jechuu barbaadetti. Wallahi hin beeku kan garuu akkas telefoon irra cufatee ani akka nama tokkootitti jechuun magaarii dalaga jedheetiin yaada garuu namni akkuma amali namallee akkuma bifti nama gargar ta'e amali namallee garagara kanaaf maal akka inni ta'ellee beeku sagalee kaayefii ture beekta guyyaa sagalee kaayefillee bilbilee fillee ture irraa kaasuu dinnaan eegarraa barreeffamallee kaayefii barreeffama sanaan deebisne ilaalee tumaan callise sagalee akkasumatti ilaalee callise maal akka ta'e garuu hin beeku ani wayillee jedheetiin hin qabu namni ka osuma hin beekne waa balleesse waan ta'eef yoo osuma hin beeku waa balleesse malee jechan taane jedhe malee maaliif akka ta'e hin beeku wallahi. Ani wani ma wallahi bar oma jedho oma dubbadhu wallahi takka jechuun kanallee isaarratti hin argine garuu oluma ka'eetuma ani yoo barbaadde waan barbaadde haasa'e waa'ee kanaan haasa'e ani bilbiltee jedhee gaafadhee kana dhiisitti waan ibaa haasa'e jedheetiin yoo telefoona cufatu ani ominni ta'e wallahi dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e. Kanaafuu ani yoo sillee jechuun kan magaarii akka kiyyatti akka natti fakkaatetti hamma beekurraa si gorse malee isallee akkasumatti hamma danda'u yoo gorse malee wanni baa argitee waan hedduu tanatti waan isiniif hin taane sitti illee dubbadhee yookiin immoo sitti illee dubbadhee hin jiru kanaaf waan tama jabaatteetu telefoona namarratti namni oluma ka'eetumaan telefoona irratti cufe haara wayii qaba malee lafatti miti immoo namni sagalee namaa ilaalee akkanumaan hin callisu barreeffama namaa ilaalee hin callisu. Kanaaf ka waan ta'e isaaf rabbi beekaa ani dhugaa dubbachuudhaaf hedduu natti dhagahame maaliif namni telefoona rakkoo fedhallee yoo jiraate waan kana yookiin waan kana balleessite yookiin immoo waan kana jedhee rakkoo namatti malee namni callisee telefoona namarratti hin cufu. Kanaafuu yoo nama hedduun aarse maaliif sagalee osoo dhageeffachuu baate osoo barreeffama kiyya ilaaluu baate maa rakkoon qabu beekta jechuun hin argine jedha
garuu immoo osoo argu calliseetumaan telefoona namarraa barreeffama namaa laalee sagalee namaa dhaggeeffateetiin callisuun dhugaa hedduu nama aarsa. Kanaafiyyuu dhugaa amma oksijii lalleen kaasu jechuun akka malee aare maaliif akka ta'e hin beeku an dhugaa. Kanarratti ufachiise kun ani hin beeku maal akka ta'e dhugaa hedduu na aarse waan nama aarsu. Ayye akkasii amma isatti illee bilbiliin jedhe biraan keessi godhe malee inni illee waan takka waan wallahi biraan kimaa kun malee waan naan jedhe illee qabu qajeela walumaan asneetu maali rabaa fadhe dhugaa akkasii siin jedha. Yeah? But for here, boat. Hello? Akkasii daawwattoota fi kabajamtoota kiyyaa Firankii ajaa'ibaa dalage. Kanaaf hamma dhumaatitti waliin turuu keessaniif hedduu galatoomaa isiniin jedha. Laayik, sheer, sabskiraayib gochuun dagatinaa. Amma viidiyoo baatii walitti deebinuutti turtii gaarii.